Nagaan Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u. Hordoftoota chaanaalii Maaddii Waaqarraa. Barumsa keenya lola afuuraa kutaa lammaffaa har'atti fufna. Yeroo darbee akkuma ilaallee Efesoon boqonnaa 5 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 hamma 18tti dubbifannee jalqabne lola afuuraa barachuu jalqabneerra. Jalqaba irratti si yaadachiisuudhaaf kaayyoo lola afuuraa kaayyoo isaa baranne. Lammaffaa irratti immoo naannoo Efesoon keessaa akkamitti waldaan akka jalqabe Phaawulos akkamitti achitti akka tajaajilaa ture ilaallee jechuudha. Har'a kallachumaan itti fufna lola afuuraa kutaa lammaffaatti gallaa jechuudha. Naannoo Efesoon maal akka isheen fakkaattu ilaalla har'a. Naannoo Efesoon maal akka fakkaattuu fi tokko tokkoon ilaaluu jalqabnaa jechuudha waa'ee lola afuuraa. Yeroo Phaawulos ergamaan achitti lallabaa turetti, barsiisaa turetti, naannoon Efesoon maal fakkaatti isa jedhuudhaaf baakgiraawundii ishee Roomaatti aantee bakka teessuma mootii turte yeroo sana. Roomaatti aantee bakka teessuma mootii turte, bakka buufata doonii qabdi, akkasumas iddoo daldalaa beekamtuudha. Magaalaa guddoo jedhamti yeroo sana. Naannoo uummatoota 360,000 ta'utu achi keessa jiraata. Istaadiyeemii guddaa Xiraanoos kan jedhamu naannoo nama 30,000 kan qabatu qabdi. Waaqa tolfamaa achi keessatti beekamaan hojii ergamootaa boqonnaa 19 keessa kan jiru waaqa tolfamaa Artemis yookaan immoo Diyaanaa kan jedhamtu achi keessa jira. Artemis yookaan Diyaanaan kun waaqa hormaataa jedhamtee waamamti. Waaqa hormaataa yookaan immoo fertilitii gaaddis jedhu. Namoonni addunyaa kanarraa maseena ta'an yookaan immoo kan dhala dhaban iddootti dhaqanii dhala argatanidha jedhamteetu yeroo sana beekamtuudha. Guutummaa Eeshiyaa keessaatii Awurooppaa dabalatee namoonni hedduun gara sana dhaqanii Artemis kana daawwatu jechuudha. Diyaanaa kana dhaqanii daawwatu. Siidaa guddaadha. Dimokiraatos nama jedhamutu siidaa guddaa kana hojjete jedhama. Namicha Aleksaandiriyaa bareeche jechuudha. Kanaaf from the 7 wonders of the world akka addunyaatti iddoo hawwataa jedhamu keessaa isa torban dinqisiisoo keessaa Efesoon Artemis iddoo tokkodha jechuudha. Baay'ee siidaa guddaadha. Namoonni magaalaa Efesoon siidaa Artemis yookaan Diyaanaa kana waaqarraa buutee jedhanii amanu. Dhagaa waaqarraa bu'eedha. Qulqulluudha. Holy place jedhaniiti amanu jechuudha. Waaqi Artemis kun akka namoonni hedduun barreessanittis waaqa hormaataa yookaan immoo ejjummaadhaan kan beekamtudha. Namoonni qullaa isaanii, namoonni dubartoonni 1,000 achi keessatti ejjaaf kan qophaa'an jiru. Kanaaf waaqittiin ejjatti gammadde jechuudha. Namoonni achi dhaqanii akka barbaadanitti nyaatanii dhuganii ka'anii iddootti ejjanidha. Waaqi Diyaanaa jedhamtu Efesoon keessa jirtu kun. Baay'ee iddoo ulfaataadha magaalaan Efesoon yeroo sana jechuudha. Wangeela lallabuudhaaf Kiristoos gooftaadha, Yesuus gooftaadha jechuudhaaf iddoon sun iddoo baay'ee ulfaataadha. Akkasumas waldoonni naannoo Eeshiyaa Phergaamoon keessa waaqota gurguddaa 4tu jira. Isaan kun Efesoon keessallee jiru jechuudha. Efesoon keessallee hin jiru jechuudha. Waaqa tolfamaadhaan guutuudha magaalaan Efesoon. Iddoon itti Phaawulos ergamaan gooftaa lallabaa ture sun. Kan biraan magaalaa Efesoon keessa siidaa mootii yeroo jalqabaaf achitti akka inni waaqeffamutti ka'e. Mootiin Roomaa achitti akka waaqaatti itti sagadamutti iddootti jalqabedha. Mootii Roomaa kanaan waaqa jedhanii safuu jedhee hundumtuu kan sagadaaf oolu iddoo Efesoon jedhamu kanattidha jechuudha. Achi fuuldura dhaabatee mootiin Roomaa waaqa miti. Inni gooftaa miti. Sagadamuun isaaf hin ta'u. Sagadamuun ta'uu fi waaqa tokko jira jedhee lallabaa ture ergamaan Phaawulos. Demeexiroos fuuldura dhaabatee yookaan immoo hojjetaa mana Artemis kana dura dhaabatee namoota hedduu dura dhaabatee waaqittii namni waaqa jedhee itti sagadu sana waaqittii sana fuuldura dhaabatee isheen kun waaqa miti. Yesuustu waaqa malee. Yesuustu gooftaadha malee jedhee lola guddaa lolaa ture sitti. Kanaaf Efesooniin gaafa barreessu mana hidhaa keessa taa'ee barreessa.
Xalayaa kana kan inni barreesse bara 61dha. Yeroo sana Phaawulos mana hidhaa keessa jira, mana hidhaa Roomaa keessa. Ani sin dhibu iddoon inni itti hidhamee jiru sun baay'ee mana dhiphoo dhaabbiidhaaf duwwaa kan dhalte jechuudha. Ciisuun hin danda'amu, taa'uun hin danda'amu. Dhaabbiidhaan hidhama. Dhaabbatee iddoo hidhamu sana keessa dhaabateetu waggaa 2 hidhaa dhaabbii hidhame Phaawulos. Achi keessa taa'ee waa'ee lola Efesoon keessa jirtuu barreessa jechuudha. Waa'ee lola Efesoon keessa jirtuu kan inni haasa'u jechuudha. Achi keessa taa'eetu waa'ee lola guddaa sana dubbata jechuudha. Magaalaa Efesoon keessa cherchiin achi dhaabatte sun akka ishee loluu qabdu lola gurguddaa meeshaa waaqayyoo guutummaatti akka isaan hidhatan gorsaa jechuudha achi taa'e. Egaa mana hidhaa kana keessa gaafa taa'u loltuun isa eegu, loltuun Phaawulosiin eegu dhaabbatee utuu isa eeguuti. Loltuun dhaabbatee utuu Phaawulosiin eegu, Phaawulos namicha laalaa barreessa jechuudha. Loltuun mana isaa keessa fuuldura dhaabata. Meeshaa guutummaatti hidhatee jira. Kanaaf loltuu sana ilaalee barreesse Phaawulos. Mudhii isaa ilaalee akka jedhe. Mudhiin namichaa sabbataan hidhamaadha. Sabbanni kun dhugaadha jedheetti moggaase. Kana yeroon achirra goo tokko tokkoon hiikeen isin barsiisa. Gaachana isaa ilaalee gaachanni kun amantiidha jedhaan. Laphee isaarra immoo madda sibiilaa ilaalee kun immoo qajeelummaadha jedhaan. Kophee miilla isaa ilaalee kun wangeela nagaatiidha. Gonfoo mataa isaa ilaalee kun fayyina keenyadha. Billaa harka isaa ilaalee kun sagalee waaqayyooti jedhe jechuudha. Loltuu laalaa barreesse. Loltuu isa eegu laalaa, meeshaan hidhate laalaa barreesse meeshaa lolaa kana. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa yeroo lakkoofsa 10 akkas jedha Phaawulos. Lakkoofsa 10 akkas jedha. Kana achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa jedha. Jite lola hafuuraa loluu kanatti dandeessu humna gooftaatti yoo jabaatte duwwaadha. Aangoo isaas humna isaas aangoo qabeessatti yoo jabaatte duwwaadha. Kana jechuun lolli hafuuraan geggeeffama. Hafuura qulqulluudhaan yoo guutamte malee, hafuura qulqulluudhaan yoo lolte malee lola hafuuraa mo'achuu hin dandeessu. Lolli hafuuraa lolama. Gooftaatti jabaatanii, fannoo isaatti jabaatanii, Yesuus dudduuba dhaabatanii, lolli keenya fannoo duuba dhaabanne lolla. Yesuusiin malee loluu hin dandeessan. Hafuura qulqulluudhaan guutamte malee loluu hin dandeessu. Kanaaf gooftaatti jabaadhaa. Aangoo isaatti jabaadhaa. Humna du'aa ka'uu isaatti jabaadhaa. Humna du'aa ka'uu Kiristoositti yoo jabaatte lola hafuuraa loltee mo'achuu dandeessa. Lolli hafuuraa akka lola foonii miti. Lolli hafuuraa lolama. Galanni isaaf haa ta'u. Innan baay'ee irra dhaabachuu barbaadu har'a waa'ee isa lakkoofsa 11 irra jirudha. Akkas jedha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ilagaa haxxummaa seexanaa maali? Haxxummaa seexanaa jechuun maali? Yookaan immoo afaan Amaariffisaa baay'ee yoo sinii gala ta'ee fi የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። Take the armor of God. Deceiverii sana yookaan gowwoomsituu sana mo'achuudhaaf shingalaa'u yookaan immoo haxxummaa seexanaa mo'achuudhaaf mi'a lolaasa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Haxxummaa seexanaa maali? Seexanni jalqabee hattuudha, gowwoomsituudha, haxxeedha, irraa kaachisaadha. Daabiloos jechuun jecha warra Giriik lamarraa kan dhufe. Diyaa kan jedhu yaada jechuudha. Bolos jechuun immoo erguu jechuudha. Waliigalli isaa daabiloos jechuun isa yaada ergu jechuudha. Isa yaada namatti ergu jechuudha. Isa gowwoomsaa namatti ergu jechuudha. Isa sammuu namaatti yaada ergu jechuudha. Isa hojii mana namatti laate sokku jechuudha. Daabiloos jechuudha. Ilaaqa. Seexana jechuun immoo islaandirar irraa kaachisa dogoggorsa jechuudha. Seexanni meeshaa dhokaasu tokko illee hin qabu. Meeshaan seexanaa yaadadha. Yaada sobaa sitti erga.
Yoo si dhukkuba ta'e sireerra kanarraa hin kaatu ittiin duutaa si dhumee siin jedha. Yaada si erga. Yaada ati barbaaddu si erga seetan. Mee ilaalaa seera uumama boqonnaa 3 irratti seexanni dhiitee yookaan immoo kabalee harkaan harkisee jannata keessaa hin baafne Addaamiif Hewaaniin. Haninni jannata keessaa baasuu danda'e yaada erge. Yaada qofaa erge. He sends the message. Miseejii isaan ittiin kufan erge jechuudha. Haxxummaa seexanaa jechuun kanadha. Miseejii ati ittiin kuftu, ergaa ati ittiin kuftu, goyoomsaa ati ittiin kuftu bichaa erga seexan. Kanaaf Hewaan bira dhaqee akka Waaqayyo biqilootas keessa jiran kana ija mukaa hunduma hin nyaatinaa jedhee hu'e. Dhaga'eera seexan gaafa Addaam. Seera uumama boqonnaa 2:15 irratti fudhatu dhaga'eera. Akka Waaqayyo mukittiin tuqinaa jedhes dhaga'eera. Kanaaf Hewaan bukkee dhaqee Waaqayyo kana hundumaa nyaatinaa jedhee akkii nyaadhaa jedheera. Garuu mukattii kana duwwaan nyaatinaa jedhe jette isheen. Akkas jedhe moo lakki. Yoo nyaattan maal taatu? Hin duutu nuun jedhe. Egaa laalaa. Hewaan Addaamiif Hewaan baroota baay'ee tarii yeroo qulqullummaa sana keessa waggaa isaan jiraatan hin kaa'amne achirra malee bara baay'ee jiraachuu danda'u isaan. Utuun kufiin fuuldura bara qulqullummaa sana keessa jiraachuu danda'u bara baay'ee. Waggaan isaan jiraatan sun hin kaa'amne. Kanaaf yeroo hundumaa gooftaan gaafa abboomii kenneef jala hojjedhaa, jala soqaa, tottolchaa jedheen. Muka sana gaafa sana duwwaa agarte miti Hewaan. Bukkee deemaa turte. Muka sana jala hojjetaa turan. Muka sana kunuunsaa turan. Gaafa seexanni yaada keessa kaa'u garuu mukicha ilaaluu jalqabde. Edda seexanni miseejii keessa sammuu keessa awwaalee sokkeeti. Ani isheen ija mukaa sana ilaaluutti kaate. Ani isheen dhattee muki kun nama gonjaasisa jechuutti kaate. Maal ta'a yoo nyaatan kan isheen jechuutti kaate edda seexanni yaada kana keessa kaa'eeti. Seexanni yaada ergaa. Lolli seexanaanni guddaan yaadadha. Yaada ittiin kuftu, yaada ittiin duutu, yaada ittiin mootummaa waaqaa keessaa baatu sammuutti si ergaa. Kanaaf mi'a lolaasa kan Waaqayyoo guutummaatti dhadhaa jedha Phaawulos. Ittiin ofirraa deebistu jedha. Bilook gochuudha yaada seexanaa. Yaada seexanaa ofirraa bilookiin gootu taanaan ittiin duuta, ittiin jaamta, ittiin mana Waaqayyootii baata jechuudha. Hewaan edda yaada kana dhageesse booda gara mukichaa laalte. Gara mukichaa laalte hin beektu. Takkaayuu laalte hin beektu. Gara mukichaa laalanii hin beekan. Hin nyaanadha hin beekan. Gaafa seexanni dhufee yaada keessa kaa'u garuu mukicha laalte. Nama gonjaasisa. Muki kun nama mararaa. Maal taa'utu nyaatanii jechuutti kaate edda seexanii tasaasee deebi'e. Argitee haxxummaa seexanaa. Mukicha nyaatte. Ija keessantu banama akka Waaqayyoo taatu maleen duutan jedhe seeju. Seexanni Isaayaas boqonnaa 14:12 irratti akka Waaqayyoon ta'a jedhe. Teessoo kun Waaqayyoo gadarraatti ol baafadha jedhe akka inni gad darbatame sagalee Waaqayyooti. Akka Waaqayyoon ta'atti kufe. Akka Waaqayyoo taatanii nama kuffise. Akka Waaqayyoo ta'uun hin danda'amu. Waaqayyo fakkaataa qixxee hin qabu. Akkasaa ta'uu hin dandeenyu. Tasuma. Isa teessoo irra taa'u ijaan ilaaluun hin danda'amu. Ta'u miti ijaan ilaaluun hin danda'amu. Ergamoonni ijaan ilaaluun hin danda'ani. Fuula isaanii haguuggatanii gadi jedhanii sagaduuf malee. Akka Waaqaa taata jedhee gad darbatame. Akka Waaqaa taatu jedhee qullaa isaan buusise. Hewaan gaafa dhaqxee muka sana kutattee nyaattu. Qullaa ta'uu ishee agarra. Abbaa manaa isheetiif laatte. Addaamiin karaa Hewaaniin dhufee kuffise egaa. Karaa namni jaallatu dhufe. Seexanni karaa namatti jaallatu sitti dhufa. Dargaggeessa yoo taate karaa namatti jaallattu. Waajjira keessaa hojjetta yoo ta'e akkatti musliimaa nyaattu kan inni godhu karaa namatti jaallattu. Si dhugsiisuu barbaada yoo ta'e karaa namatti jaallatti amantu. Seexanni karaa namatti jaallattu dhufa. Karaa Hewaan ishee Addaam jaallatu dhufee. Addaamiin kuffise. Addaam sagalee Waaqayyoo beeka.
Addaam waaqayyo irraa abboommii fudhateera. Garuu karaa namni jaallatu cinaacha isaatti dhufe seetan. Sabooddee dhaqee nyaate. Lamaan isaanii qullaa buusanii waaqayyoon dhokatan. Waaqayyoon dhokatan hin beekanii gaafas malee. Waaqayyoon dhokatan. Baala ol luqfatan. Marxoo baalaa godhatan. Marxoo baalaa. Ayyaana ofirraa buusanii baala marxifatan. Waaqayyoon waa gargaaru. Haxxummaa seexanaatiin kufanii. Haxxummaa seexanaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bala'aam yeroo sabni Israa'el Gibxiidhaa bahee deemaa jiru, Baaraaq nama jedhamu seera lakkoofsaa boqonnaa 22-23 irratti argattu kana saba kana naa abaarii gaafa jedhe. Saba kana naa abaarii. Sabni kun dhufee jennaan na balleessa. Sabni kun dhufee jennaan mandara koo barbadeessa. Sabni kun akka awwaannisaatii lafa uffiseera. Maaloo naa abaarii jedhee birriidhaan waammate Bala'aami. Bala'aam dhufee saba Israa'eliin gaafa argu dhugumayyuu sabichi baay'eedha. Saba dadhabee dhufee, saba lafa onaa kee adeemaa dhufee dacharra jab jedhee ciisu kana abaaree fixuudhaaf dhufee Bala'aam. Abaaree fixuudhaaf gaafa dhufu waaqayyo halkan naqee Bala'aamiin saba eebbifamaa kana hin abaariin jedhe. Sabni kun eebbifamaadha. Saba kana natu fide. Saba kana lafa onaatiin fide. Saba kana fagoodhaan fide. Saba kana hin abaartu. Haaleluyyaa. Wanta waaqayyo eebbise abaaranii gogsuun hin danda'u. Si abaaree gogsuu hin danda'u seeta. Waaqayyo si fide waan ta'eef. Isa booddee ilaalaa egaa. Si'a meeqa tulluu geeddaree abaaruuf jennaan waaqayyo dide. Nan abaara jedhee eebbisa dhaqee. Ammas nan abaara jedhee eebbisa. Nan abaara jedhee eebbisa. Ta'uu dinnaan Baaraaq geenugaa biyya koo keessaa silaallee ulfina sii kennuufan ture amma galii jedheen. Amma egaa kanan sitti himuu barbaada. Abaaree dadhabee saba sana abaaree gogsuu dadhabeetu Bala'aam tooftaa geeddaree dhufe. Sakana laalni cimaan tooftaa geeddaree dhufe. Sabni Israa'el gaafa inni deemu akkanni ejjarraa hin hafne beeka Bala'aam. Kanaaf akka jedhe durboota miidiyaan warra babbareedduu sana waamee. Durboota miidiyaan warra babbareedduu sana waamee akka jedhe. Kottaa dhaqaatii dhiira Israa'el tokko guyyoomsaa. Sabni Israa'el ejjatti yoo kufe waaqayyo ofuma isaatii isaan fixaa. Waaqayyo ofuma isaatii isaan ajjeesee fixaa. Maal hojii harkaan loltu dhaqaa guyyoomsaa jedhe. Argitee haxxummaa seexana. Warri miidiyaan durii babbareedduun kun dhufanii itti marsanii tokko Israa'eloota qabatani. Israa'eloonni kee dhaqanii warra miidiyaaniin tokko wajjin ejjanii tokko fudhatee dhufe hundumtuu fudhatee itti heerume hundumtuu fudhatee gaggaluutti ka'e wajjin ejjuutti ka'an. Eekkamsi waaqayyoo boba'e Israa'el gidduutti. Eekkamsi waaqayyoo gaafa boba'u guyyaa tokkotti nama 23,000 haxaa'ee fixee waaqayyo lafarra. Sabni abaarsi dadhabe haxxummaa seexanaatiin kufe. Sabni abaarsaan kufuu dadhabe sun haxxummaa seexanaatiin kufe jechuudha. Galanni waaqayyoo batu. Gitee seexan. Saamsoon nama guddaa sadha. Abboota Firdii boqonnaa 13 kaastanii yoo ilaaltan. Saamsoon nama humna jabaa qabu sana. Nama humna cimaa qabu sana. Saamsooniin seexanni kan inni ittiin kuffise karaa gowwoomsaati. Jalqabuma dhaqee du'aatu kenne. Saamsoon jalqabuma dhaqee leenca du'e keessaa damma nyaate. Damma raqa keessaa. Leenca du'e keessaa dhaqee kutatee nyaate. Naaziraawwiin warri waaqayyoof addaan ba'an reeffatti hin bu'inaa jedhamee caafamee jira. Raqan tuqinaa jedhamee caafamee jira. Inni garuu dhaqee raqa leencaa keessaatii kutatee nyaate. Gite damma raqa keessaa cubbuun mi'aa cubbuun dammadha yeroo nyaatan. Matta'aan damma yeroo nyaatan. Ejji dammadha. Hanni dammadha. Sobanii waa argachuun dammadha.
Garuu du'aa keessaati. Raqa keessaati kan nyaatamu. Raqni immoo siif hin ta'u. Raqni immoo du'aadha. Du'aan du'aa si godha. Gitee edda sanaa booddee intalaktii bira dhaqee jedha. Dhaqeetu Daliilaatti ol lixee jedha. Mana isheetti dhaqee ol lixee jedha. Isa booddee isheen fuutee sossobuutti kaate. Humna keenyatti beechuutti. Takka finyoo haaraadhaan na hidhaa'edha. Takka mataa koo hidhaa'edha. Utuma jedhu mataa koo yoo narraa haadha nan dadhaba jedhe. Kan isheen goyyomsitee sarbaa ishee irra ciibsiteeti jedha. Miilla ishee isa gara olii irra ciibsiteetu sossobdee goyyomsite. Nama jabaa sana, nama Israa'eliin bilisa baasa jedhame sanatu harka dubartii tokkotti goyyomfamee kufe ija kee hawaasa. Ija lama kee hawaasa. Ija kee hafuudhe seetan Samsooniin. Tagitee goyyomsaa seetana. Seetanni meeshaa dhukaasuu hin qabu. Ani nama lolu haxxummaa isaatiin tooftaa geggeeddatee dhufa. Haxxummaa fidatee dhufa. Goyyomsaa fidatee dhufa. Kan ittiin dheebochaa jirtuun gara kee dhufa. Maatiyus boqonnaa 4. Ilaala Maatiyus boqonnaa 4. Gosa tokko amma 11tti seexanni gaafa Yesuus Kiristoosiin qoruu dhufe gaafa Yesuus beela'ee dhufe. Beelarra dhaabatee dhufe qoru. Seexanni beeluu kee beeka. Beeluu kee irra dhaabatee sitti dhufa. Seexanni dheebuu kee beeka. Dheebuu kee irra dhaabatee sitti dhufa. Waan ati utuun argadhe maaloo jettu irra dhaabatee dhufa. Mana ijaaruu barbaadda taanaan seexanni musinnaa karaa ittiin nyaatu sii qopheessa. Dubartii fuudhuu barbaadda taanaan karaa ijaa sii qopheessa. Baay'ee feemesii taatee beekamuu barbaadda taanaan akkatti mana xonqolaa dhaqanii beekamuu danda'an sii qopheessa. Dheebuu keetiin gara kee dhufa seexanni. Qalbeeffadhu dara. Dheebuu kee gara kee dhufa. Dheebuu waan ati barbaadaa jirtuun. Waan ati dheebochaa jirtuun. Maal ta'a kana utuun argadhe waan jettu sanaan gara kee dhufa. Gaafa Yesuus beela'ee dhufe. Gaafa Yesuus beela'ee dhufe akkeedha. Waan sadii isa qore. Qormaata mucummaa. Qormaata lubummaa. Qormaata mootummaa jennee waamna kana sadan. Qormaanni mucummaa isaa akka sadii isa qore. Yoo ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana buddeen godheedha. Yoo ilma Waaqayyoo taate. Yohaannis boqonnaa 3 irratti Waaqayyo gaafa Yesuus Kiristoos cuubamu waaqarraa gaafa hafuurri irra bu'u samiin gaafa banamee hafuurri qulqulluun akka gugeetti dhufe sana ilaa ilma koo isan jaalladhu jedheera Waaqayyo. Beekamaadha. Seexanni akka Yesuus ilma Waaqayyoo ta'eef dhibbaa dhibbatti beeka. Garuu gaaffii keessa sagashuuf jedheetu yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate dhagaa buddeen godheera. Yoo si dhukkubsate akkasiin jedha seexanni. Yoo nama Waaqayyoo taate maaliif dhukkubsata akkasiin jedha. Yoo karaan sitti cufameera ta'e nama Waaqayyoo taate maaliif karaan sitti cufama ree siin jedha. Yoo qormaata gidduu jirta ta'e nama Waaqayyoo yoo taate maaliif qoramta ree siin jedha. Eeyyee ati immoo gaa yaada seexanaa kana fudhattee dhugumayyuu nama Waaqayyooti maaliifan qorama. Dhugumayyuu nama Waaqayyooti maaliifan dhukkubsadha. Dhugumayyuu nama Waaqayyooti maaliif balbalinatti cufama jetta taanaan kuftetta. Namni Waaqayyoo hin qoramu kan jedhu hin jiru raawwate. Kiristaanni hin qoramu, kiristaanni hin dhukkubsatu, kiristaanni hin rakkatu, balballi ittiin cufamu jedhee kan lallabu inni lallabaa sobaati. Akeekkadhu. Namni Waaqayyoon dhukkubsata, dhukkubsatee immoo hin fayyan tajaajila. Namni Waaqayyoo hin rakkata, rakkatee immoo rakkina kiyaaba. Namni Waaqayyoo hin qorama akka warqeetti, warqeen hin qorama waan ta'eef qoramee immoo abidda keessa darba. Namni Waaqayyoo karaan itti cufama, deebi'ee immoo karaan irraa banama. Tooftaan seexanaa nama Waaqayyoo yoo taate, mucaa Waaqayyoo yoo taate siin jechaa gara kee dhufa. Kun qormaata mucummaati jenna. Yesuus akkasidha. Xiksii kee fuudhee luqqise. Seera keessa deebii boqonnaa 8 luqqise. Namni buddeen duwwaan hin jiraatu jedhamee caafamee jira. Ameen haaleluyyaa. Buddeen duwwaan namni hin jiraatu. Sagalee Waaqayyoo wajjin malee Yesuus. Waaw. Xiksii kanaan mataa isaa rukute jechuudha Yesuus. Seexanni isteeppii lammaffaatti darbe qormaata lubummaa isa jennutti. Amma immoo fittee mana qulqullummaarra geesseedha. Mana qulqullummaarra isa geesse, mana qulqullummaarra isa darbachuuf, lubummaa isaarra isa darbachuudhaaf.
Yesuus hangafa luboota akka ta'e beeka. Yesuus luba akka Malkiiseedeq akka ta'e ni beeka. Hangafa lubaa kana mana qulqullummaarra darbachuudhaaf akka achi geessee dhaabeetu. Haaleluyyaa. Akkedi ergamoonni Waaqayyoo jedhe yoo tafsiraa of darbatte harkarratti si baatu waan ta'eef fittee mana qulqullummaa kanarra of darbadhu jedhe. Lubummaa keerraa of darbadhu jedhe. Mana qulqullummaarraa of darbadhu jedhe. Wayii of darbachuu. Xiqsii seexanaati kun. Macaafa faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 11-13tti seexani luqqise. Akkedha. Achirraa akkedha. Akka miilli kee dhagaatti hin buune akka hin gufannee fi ergamoonni harkarratti si baatu kan jedhu caafamee jira. Seexanni isa fudhateetu gadi of darbadhu ergamoonni si baatu jedhe. Xiqsiin seexanaa gadi of darbadhuudha. Gadi of darbadhuun hin jiru. Achi kee hin jiru. Seexanni itti dabale. Abbaa sobaatiin sobaa waan ta'eef. Itti dabale xiqsii Waaqayyoo itti dabaleetu gadi of darbadhu ergamoonni harkasii jala qabu jedhe. Waaw. Akka barbaadde gadi of darbattee iddoo barbaadde dhaabattee Waaqayyoo na eega'u Waaqayyoo na wajjin jira'u ayyaana kootiyoo jette taanaan hin danda'amu. Ayyaanni sirra jiru akka itti tajaajiltu malee akka ittiin taphattu miti. Akka ittiin baacuuf miti. Ayyaanni sirra jiru kun ayyaana Waaqayyoo isa guddaadha. Gatii qaaliidhaan sitti kenname. Akka barbaadde iddoo barbaadde akka ittiin dhaabattuuf akka of darbattu miti. Iddoo barbaaddetti of hin darbatin. Of hin darbatin iddoo barbaaddetti. Gar malee of hin darbatin. Seexanni sobaadha. Akka of tuultu si godha. Akka of darbattu. Amma kun salphaadhaam Yesuusiif. Yesuusiif koo koochoo malee samiittuu barreessa okkeedha. Of darbachuun isaaf salphaadha. Achirraa lafa of jedhee utaaluun isaaf salphaadha. Garuu xiqsiin seexanaa of darbadhuudha. Mana qulqullummaarraa of darbadhu. Iddoo Waaqayyoo si kaa'erraa of darbadhuudha. Of hin darbatin lubummaa keerraa. Ati luba kakuu haaraati waan taateef. Of hin darbatin. Of hin darbatin. Iddoo hin taanetti of hin darbatin. Iddoo hin taane dhattee hin dhaabatin. Manni qulqullummaarra dhaabadhu. Haalleluuyaa. Yesuus akkas jedhe gar malee Waaqa kee hin eeggatiin jedhamee caafamee jira. Ammas keessa deebii keessaa fuudhe. Mataa seexanaa rukute. Sadaffaa seexan nakkee dhaqee Yesuusiin qoruudhaaf hin dhufe. Amma immoo amma libsuu ijaatti gaara tokkotti baaseedha. Biyya lafaa kana hundumaatti agarsiise. Qabeenya hundumaatti agarsiise amma libsuu ijaatti. Yoonaa sagaddee kana hundumaa siifan kenna jedhe. Dhaggeeffadhu gaa. Yoonaa sagadde. Yoo anaaf sagadde siifan kenna jedhe. Yesuus qabeenyi biyya lafaa kan kee miti hin jenne. Biyyi lafaa harka saamaa sanaa jala akka jiru dubbateera Yesuus. Biyyi lafaa harka seexanaa akka jala akka jiru. Inni samii kana seerratu, inni qilleensarra barari'u, haboon qilleensarraa biyya lafaa kana to'atee jira. Qabeenyi isaa kan saati. Hamma gaaf tokko gooftaan dhufee harkaa fudhatutti han seexanaati. Han seexanaa kan hin taane warra mallattoo dhiiga holichaa qaban duwwaadha. Anaasii warra fayyine duwwaadha malee hundumtuu harka seexanaa jala jira. Hin falmin kan. Yesuus hin falmine. Garuu akka siin sagaduu deen dhaggeeffadhu. Sirbitoonni baay'een kan isaan dhiiga isaaniitiin seexanaa mallatteessan Baafumiit Afuura jedhamu. Irraa kaasee lubbuu koo sii mallatteesseera jedhanii mallatteessanii femesii ta'u. Addunyaa irratti beekamuudhaaf, doolaaraan maaruudhaaf, dhiiga isaaniitiin mallatteessuuf, sagaduuf seexanaaf. Isa booddee qabeenyi kan isaanii ta'a, jireenyi kan isaanii ta'a. Namoonni mana xonqolaa dhaqan lubbuu isaanii mallatteessuuf seexanaaf. Isa booddee qabeenyi hundumtuu kan isaanii ta'a. Sooromni kan isaanii ta'a. Qabeenyi biyya lafaa kan seexanaati waan ta'eef. Sii kan danda'a amma libsuu ijaatti immoo sirraa fudhata waan ta'eef. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafi Yesuus Kiristoosiin naa sagadi jennaa Yesuus akka jedhe. Waaqayyo Waaqa kee qofaaf sagadi jedhamee caafamee jira. Seexanni argaa godhuraa ture jedhee. 3-0dhaan shanya'e Yesuus seexana. 3-0dhaan. Xiqsiidhaan caaffataa rukute Waaqa. Yesuus Kiristoos seexana. Argitee sagalee Waaqayyoo si keessa hin jiru taanaan lola hafuuraa loltee mo'achuu hin dandeessu. Lolli hafuuraa xiqsii wangeelaatiin lolamu. Mee na ilaali. Ani akkan dhaabadhu kanatti ani qawweedha. Na keessa kan jiru immoo sagalee Waaqayyoo rasaasa.
Rasaasi kun na keessatti nammu taanaan, luqqisiin na kee nammu taanaan, xiqsiin na keessa xaq jedheen guutu taanaan, ani qawwee rasaasa hin qabne hin taana. Qawwee rasaasa hin qabne dullaadha. Amanaan sagalee Waaqayyoof keessaa hin qabne qullaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan kan inni ittiin seexana mo'ate, kan inni ittiin seexana shanye, han biraa miti meeshaa lolaa kan biraan dhukaasne. Sagalee Waaqayyoo fuudhee ittiin rukute malee. Sagalee Waaqayyoo kun akka ATM maashiniiti. ATM maashinii keessa birrii jiru sana. Kan ittiin baafattu hasii ba'uu danda'u yoo siin kaardii keerra qarshiin jiraate qofaadha. Kaardii keerra qarshii yoo jiraate hammachirra jiru baafatta. Guyyaa guyyaatti natti liqimsitu sagalee Waaqayyoo sun akkaawuntii keedha. Gaafa lolli dhufu of keessaa luqqistee ittiin rukutta. Gaafa lolli dhufu of keessaa fuutee mataa isaatti hin dhufta seera. Sagalee Waaqayyoo nyaadhaa. Sagalee Waaqayyoo dubbisaa. Sagalee Waaqayyoo baraa. Lolla hafuuraan malee mo'amu. Kan keenya lolli tiksiidha. Kan keenya lolli caafamee jiraadha. Caafamee jira kanatti jettu yoo si keessa jiraatedha. Yoo kana nyaattedha kanatti caafamee jira jettu. Kana nyaatu taanaan garuu caafamee jira jechuu hin dandeessu. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos seexana 3-0dhaan shanye. Addaam jannata keessa iddoo waan hundumtuu nyaatee jirutti seexanaan mo'ame. Yesuus Kiristoos iddoo lafa duwwaa wanti nyaatamu tokko hin jirretti seexana mo'ate. Addaam nyaataan qorame, nyaataan mo'ame. Yesuus Kiristoos nyaataan qorame, nyaataan mo'ate. Beekite? The difference garaagarummaan Addaam isa duraaf Addaam isa lammaffaa sagalee Waaqayyooti. Addaam dubbachuu dadhabe. Hin nyaatinaan hun jedheera Waaqayyo jechuu dadhabe gaafas. Hin tuqinaan hun jedheera Waaqayyo jechuu dadhabe gaafas. Namni amma hin nyaatinaa jedha Waaqayyoon jedhu. Waanuma argate hunduma. Ameen jedhee mu fudhata. Hin nyaatinaa, hin tuqinaa jedheera sagalee Waaqayyoo hin jedhu. Sagalee Waaqayyoo nana yemu kana hin jedhu nama. Kanaaf kufaa oola. Kanaaf dadhabaa oola. Kanaaf mootummaa Waaqaa keessaa ba'aa oola namni waa baay'eedha. Hin nyaatinaa jedheera utuu jedhee ta'ee seexanni mo'amate. Addaam jechuu dadhabe. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Yesuus Kiristoos seexana si'a sadiitti dhufee si'a sadii mo'ate. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hallelujah. Waaqayyo gooftaan akka nu gargaaruuf Waaqayyoon siin kadhadhaa. Lolli hafuuraa inni sadaffaan torbeetti fufaa. Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Nama si dhaggeeffataa jiru kana gargaari. Lolli kan itti baay'ate kana maqaa Yesuusiin mo'icha kenniifi. Gowwomsaan kan itti baay'ate kana gowwomsaa bira dabarsi. Maqaa gooftaa Yesuusiin gowwomsituu bira haa darbu. Maqaa gooftaa Yesuusiin gowwomsitoota kana bira haa darbu. Har'aa kaasee mo'ichaan gonfi. Har'aa kaasee mo'ichaan haa deddeebi'u. Har'aa kaasee mo'atee haa deddeebi'u. Namna kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gargaari. Harka isaa qabii garaa garaa kee tolbaasi. Dhiiga olichaati. Ameen, ameen, ameen.